Mina dhaggeeffadhu gaawwan haaree edina mudate takkaasitti hima. Haaya badaboo maali arra wanni haaree itti fidetunoo waan akkamisin. Iddoo sotumaan feesbuuka laalaa jiruutumaan gurbaa tokko akkana jaarke. Artistaa jechuun shurrubbee gaafuma wayii silaa ansiin liqimsaa juusanuu akka nama ajjeesu taa'unumaan shakkee jee. Wayii silaa ansiin liqimsaa saasa wallenuu inni wayii silaa ansiin ajjeesaa. Injiraatu addunyaa keessa si jeeseen kabrii si geessa akkas waan jetti fakkaatu wallenuu kan akkana jiruuf. Wannummaan na dhibeehu namni akkanumatti waan hin jirre keessa seenee maaliif waca waan hin beekne dubbachuu tana hanga yoomii dhiifna. Kun ammaan tana gaafuma inni akkas ji'uu akka nama ajjeesu ni shakkee jee. Yooniif dhugaa wanni kun dhugaa taate dhugaan kan shakkate osoo inni haadha mana isaa ajjeese maaliif hin dubbatin kana eegee inni haadha mana isaa ajjeese gaafa wayi sillaasiin liqimsaa yuusan akka nama ajjeesu ta'u ni shakkee kan jiru. Hanga yoomitti waan hin beekne haasofna waan hin beekne haasofurraa silaaf qusanne hedduu takka gaariidha. Biroo kiyya wanni akkanaatu sumaa dhibdu malee duubaan maaliif natti himtee naan dhibuu barbaadda.